Kamu nama jese nama gambe jamu sana kitrennya nabi kita terus ya osena kesa tu yolen curul akamitti maqaa guutuu nama sanii ala fi abbasa suuraa isaa akkamitti argan namoonni guddaa san qof itti gaafatamni mucaa kana guututti nama sana jira nama gambe jamu san ajjeese ya suuraa isaa abbasna maqaa isaa abbasna bakka dhaloota abbasna sambooda faamilii mucaa kanaatiif lokshina mana isaanii san lokshina qeessan kanninaaf maatiin gara heeraa fi seeraatiin deemee gumaa mucaa kanaa eenyu gaafata namti kisan gaafata jechuu culul deemanii salaam alaikum kanum reedi atillee si barreessaa turanii hoogganaa minaa minjaanii waan beetu nutti hime achi keessa turte waan irraa beekuun qabaniiti isaan irraa ati guyyaa sana isa garuu wajjumaan jiran zaban kanaati garuu mucaa kana akka waan inni dhuunfatti fakkeenyaaf waan kana hijaadhaaf hojjeteeti moo akkasitti haasaa jirta moo akkam isa akka waan hijaadhaa akkatti haasaa jiru sin gaafanne ani waan kana maal irraa waa abdara malee wanni irraa beekuun jirtan guyyaa san keessatti senne noon sennen jala nordofne jala ani screenshot bichaa argama masano tiktaakin senne xiqqisho arabaan narra jira halkan san nama gammee jiru hojii wal nama gammee jiru hojii wal dhufanii qabdani no walitti dhiyeenyuun kan naafne garuu eeffiidhaan aadiitti ergadhee ture okay naa deebisee jarallee fidee wajjin haasaanii garuu gurpeessaa beeyanga suuraa isaa qabdaa no maalti asirratti hin beekas waan fayyaa ta'e gaafa sirraan qaba Weti sama ya kan kawan boleh sumni muka kan ambil karate boleh ti abore ti sumni muka nan to fit ye isa kan aku kulis ye se gafala terus boleh isa kasih gabu sini simal jina maaf ya dan ini bermana cuma kabitis ammo kan digar ban al kalati warra kama muka sambil jurucu akafete na lebsa guta kame akafete ni dirta me to guta kol devi si sabon tu marbada amma dubbi sabon tu ma akafete ko fabri dirta ma si bot bas ya akafete ni olde guta akafete na olde sa akafete ni dirta takata kana bares yes foto akafete rabbitti amanta aka dubbata namti kisi kala marum jiru diga namarra gandumman diga namarra caalu anis warma ganda kheti yo gandumma de yechu garu dugan nama ganda khiya kheti oli okay sabon tu bidati akafete madina kaya amma dubbi ga baba Bilkesa, sini nih bujur. Sabun tuh jalan bane cair tiber. Abadan batai jirti mau jadi ini abdi dikasih nalala. Namtak kemana kayak blokin juru. Namtak. Tiktok kayak siapa ide bijin. Lala aku loh. Tidak boleh di blokin aja langit. Injir tuh blokin jalan. Namtak ke blokin juru. Baca singkat itu. Rawa ide bijin rakon kamu. Amala dijin siran. Tiktok kayak kayak namtak ke blokin juru. Sama besitin nama di bafi mal bas. Injir. Isi wana mi nama kau. Dabbal mani nasawa. Saya. Nada gaya dabma wan takar sini bisa dabbal. Okay. Mucani gamme nama bakki inni jiru jolle mucaa ajjeefte sambira jira jai wanni nirraa isin ibsuu qabu mucaan jolle sambira hanqaan achi deemu waan takkallee natti naasayinaa natti isin bilbilanaalaan unjee sabboontu wanni galchitanii fi sabboontu mucaani beeyti amma mucaan du'e kan suraasaa maxxansitan kun du'e jira du'e amma garuu akkanaan jettetti amma sabboontu nuti gumaa fudhatanii warra mucaatti ni qajeelchina gumaa fudhatanii haanu gaafatanii wanni miidiyaa irratti maarreettanii jettetti sabboontu galchaa sabboontu sirribbee haa mucaa. Okay, sabboontu bilooki turte aboo dhiifama kun ammaan arge amma baatee jaan milkeessa baatee girti amma argeen jira. Amma immoo akkasuma taatee ammas mucaan gammeeni namni inni ajjeese mucaa kana nama inni ajjeese nama isaan ajjeese bira jira gastii irra yeroo san gammee garuu as jawwaala isaatiin gastii banatee an viidiyoo La la mulu butuh bina kami ni beda la. Amma gambeng kuni naga marabbi ya kama tahu dia. Lagi. Amma gambeng ni beda kabar akan. Si koyo gutak. Amma oso ini du fela. Amma ini uruma kaise ke untu ni ya kama iso kodu jirti segale. Oso du fela. Apa jiru la mujan amma ifu soda jujur. Jolle ni sawo ada kesa lisiti ya si uni kalle jujurti wallahi billahi tallahi dabba. Bas khanu madu bin jiru. Oso amma du fe ani nabratu ma memale khatumi anamiti khatumi awalu fi awalu jebra ganne. Salam alaikum. Garu bakke itu mah mana mudah nutti hime jirana raba saka nutti hime jirami mana ti hime jiranatti akka mini beda mujan sinu isaau ni jolle nitti ceya sabun tu tak kenapa deh sabun tu orang motif oke oh bukan sabun tu harus cerita sabun tu rute tak kenapa tu kemana ini lider
Okay, sabboontu argadheetu jira. Thank you. Okay, sabboontu dhageeffannaa si booda. Amma sabboontu maal akka feete qofa dhageeffannaa isaanii kanneen dubbii. Okay. Sabboontu nagaa baga nagaa nufte. Tadaalin dhufaan qasuu. Okay, ayyo. Okay, akka feete itti fufi. Akka feete itti fufi. Sira ga'u jirra amma. Sabboontu hojjaataa Okay. Yes, sabboontu waggaa waan tiirtu fitte natti as deebi'ati. Koi madam beri jiran fakkaata atin. Karena regenya jira fayyaa taati buusuun sigaltee alla magaalii faata. Inni maal sinjee kafete mucaan maal jee gammeen san maal haasa waggaa mojjaa suutan maal isin hinjaa. Jawaala bira deebi'e guutaa akka lubbuu jawaala bira hin jirtu. Maal jettan dabbaan? Waa'ee mucaa kana haasa'u jirra mee waan beektu nutti himi sabboontu. Laala amma dabbaan beektaa yoo waan mucaa kana jettan dhugaa rabbisa yoo naa himinaan jettanii wallahi yoo mucaa taatan malee faamilii isaallee qabachuu hin dandeessan mucaallee qabachuu hin dandeessan yoo biyya kana keessa namni qabuu danda'u qabu. Walumaa galatti immoo yoo kan gartee mucaa du'e kana beeku du'aan hin kafalatan isinillee gumaadha malee wanni barbaaddan. Nuumi Disambar maatiin malee yaa. Maatiinis yookiin gumuma barbaada malee nama du'e du'aan hin ajjeesan jechuu barbaadeet. Maatiin tokkoffaa dhuga barbaada dhugaa booda gumaa barbaada kanuma. Akkas ammoo mucaa gaafanne mucaan du'e jaanii eega du'e ammoo guma qaba waan taateef gumaa numaatu irraa kafan. Akkasitti hoo? Nu kan. Ani makaatu irraa kafala rakkoon qabu. Okay, akkami kabaltaati? Maali eega du'e egaa maaliin godhe namni tokko hoggaa nama jeese dubbatuu hin danda'u hibaaragaa asirra dhufee anaa dubbatuu gaafa yatte dubbachuu ni danda'a inni sun dhufee. Hayyee fayyaa naa ta'e. Amma waan si gaafadhaan. Mucaan kun du'e mondune. Mucaan hin beeku akka ijoolleen jettu du'e jaan ammoo mucaan akka hoggaa nutti haasa'utti ni baaragaa jechuudha sii galee. Okay, fayyaa ta'e hajjeese eenyu? Hajjeese hin beekan. Yoo kan laala amma hajjeese sanii ani beeku waa'ee ijoollee kana keessaa takkitti isii quban qabu sababa mucaan ganda ta'etti jaanii itti seene malee. Hajjeese yoon beekne eenyurraa gumaa kafaluu deemta. Naafisii waliin dhiisuu goota kamalkee rakkoon hin jiraatu. Naafisii wal hubannaa. Saboo eenyu hajjeese? Daga eenyutu ajjeesee duuba mucaan eegaa siraan dhufu jee nama babbaaragu tokko isaan fidaree duubaan amma isallee ni ajjeesan jiru eenyu babbaaraga malee isaan ajjeesan jiru. Saboo ati nama miidiyaatiin maal taate suuta hojjaa suuna suuta akkuma dubbiin jettuuf akka fakkaatuuf akka ta'e haasoo malee amma mucaa fi hin genne laa mucaa naaf hin genne malee wanni mucaa kana eenyu ajjeese akka ati oduu gurraa qabdutti yaani akka dhageessetti amma duusa akkuma nurra qabaate. Akka gurraa qabutti akka namni asirra haasaa jirutti galgala kanaatti mana gammeetti tumamee mana gammeetti du'ee dhagamumaatu ajjeese jechaa jiran ijoolleen bira jiran. Saniifuu okay fayyaa naa ta'e okay gaafii lamadaa gammee wajji wal dubbistee waan kanaa booda maal sin jenne. Mucaan laalna jalaan dubbatu immoo gizaana jalaa dubbatallee jawwaala seeraan natti naasa'u diimaa naqqabee deema. Sii galee? Ayyeesi eenyutu guruppisu godhe isa? An duraanin beekaree nama gandaasi. Kasi? Dubana gama lafa jirra naa isinii jira sabboontuun teessanii laffee naan argattu reetti laan galgala hunda asii iyyuu. Reeduba ganda isaan beeku warri isaanii guutuu wallagga jirani eessatti isin bar ganda fidaadha jettanii. Hin jenne lakkeen akkana? Hin jenne dubbileen akkas hin gattu nutilleen akkas hin jennu. Isin amma siifinni wal beektan isaa walalaa? Wal beekne. Maqaan isaa guutuun eenyu isaa? Gammachuu Mo'aas. Gammachuu Mo'aas, thank you. Culul kun meeqa isaa? Sadi, culul kun lama na faga. Culul kun araddaa jaamoo kan keessaa qaba ammoo araddaa inni ta'e hin beeku akka inni culul ta'e hin beeka garuu. Maqaan isaa jettee? Gammachuu Mo'aas. Gammachuu Mo'aas, maqaa kana na barreeffadhaa maatiin mucaa kaasee jirtanii. Culul bakka inni ta'e ni beektaa? Culul bakka inni araddaa inni ta'e hin beeku culul akka ta'e hin beeka. Okay. Nama gandaan jenne ma. Nama gandaa yoo taate aanaan nu tokko bara maanaa guraa isaa aanaa meeqaa jira. Mucaan ammaan nama faamilii biratti hin guddatani nama makiinaarra guddate nama karaarra guddate karaarrattiin isa hanuuni kafalaana irraa kafalaatti takka gumaa. Egaa yoo bar isa barbaannee finneettanii innillee hin dhufu immoo faamilii isaa barbaannoo yettanii jiru. Immoo gumaa isaa immoo sabboontuu qofa osoo hin taane maaliif afaan walirra hin dibina alaala namatti yoo as qabdan jechuudha warri as keessa jiru hundi mucaaf jala keessanii taa'u jirtanii yoo inni haqaa baasu yette qabaa fida.
dhumatte Sabboontu warra mucaa jala keessan dhaabaa shaqaamaa ustariyaati. Haati maal modefaani. faasanii tokkoffaan firoomsaa lammaffaan gooticha deemaa fi mucaa bakka keessanii ana mootummaa yoo kana bakka kootti gargaarinaan jettan niin gargaara dhumatte akkana laafuna wanni irra jiru jira bakkuma tana laal Dhugaa kana barbaanne gooticha namni ammoo gubatti. Fayyaa ta'e intala dhalaa jilaa isin. Gurbaa jabaa rabbi siifaa kan waatati. Gooticha san naa deebisaa karee boos taa'ee haasee kute san. Firoomsaa keenya kan ammas kareen gadda fiduu waraabusan. kuno ajjala jira kuno ajjala jira Okay, ayyee. Badhaasaa kiyya. Eenyudha badhaasaa kiyya guutaa kana obsi. Kottu alamuddin keenya eenyudha maqaan kee gooticha. hatta alamuddin illeen keessa jira mucaa kana siimuu gaafa naa fi firoomsaa wallollu qabanii fidanii waa'ee isii nu himi ilmoo meeqa qabdi biyyatti abbaan isii haa akkami jechaa gaafataa turan kana hundaa'uun beekan mucaan kun ammaan nama gosaa nama durallee asirra duulaa ture namni isaanillee duuchise mucaa kanallee harka kana waan godhu godhe isaaniif jinnii fa'a. guruppi qabdi gareen tun bakkuma takkatti tana laa Asuman naa dhaabbadhu qabadha ijoolleen ta'a. Angkaisan ang galchina beauty. Qoya guutaa alamuddin keessi girtaa qoye. Alamuddin keessi girtaa qoye guutaa kana gooticha dhufee jira qoye. Dubbummaan keessaa si habaaftu goota kiyya qoye. Naaf illee hin ganda. Waa takka waan isa godhuun qabu bakka tana seennaa. Maaliif dhuga dubbannaa mire? Eeyywaa. Fayyaa ta'e. Okay, gooticha irraa dhaggeeffannaa amma. Gooticha ol deebitee ni girtaa? injire Fayyaa ta'e. Waan sabboontuun jette. Yaa sabboontuun dhugaa mucaa kanaa sifaa bira jira gani. Gammee wajjin wal beektaa wal dubbisaallee turtanii hiriira waliin qabdanii bakka inni jiru sin beektanii. Diinummaa mucaa kanaatu atilleen akka dhuunfaatti maqaa akkatillee yaamame. Si bira jiraa gan. Yaa obbolee sakiyya maaliif nu dhoosite ta'e? Reefu akka itti nuti himu. Dabbal dhaggeeffadhu obboleessoo nama 9,000 jira. Yoo naafi mucaan sun aaduma miiseen jalaa warraa qabaannee guyyaa tokko ol dubbifne obboleessoo dheengadda sababa mucaan kun du'eetti naafi maammee hin barbaanne reedii kana dhaqee reedii gabduu kana fiduu dandeessa jechuudha. Reediidhaan aboo gammee kana ni qabdaa jeeni reediin isin qabu jee mucaa tokko jira kan warra carcarjii tokko. Kareefuu ana ta'uu hin dhabuun hin beekan. Mucaan suni reediin fidee reediirraa mucaan sun fidee reediin dhaqee isa san aadii wal gaafatan. Dhaqee reediin gadi narra godhe yoo inni sun ani aadii miiseen jala irraa qabaanne wallahi dalagaa nama dura dalagee fitanii gara dalagu faayidaa godhan isuma san irraa qabu fidduus dandeessanii naafni sunis waliin naasuun isaas hin beeku si galee amma akka sabboontu jettu kuni firoomsaa fi jinnii fi gootichaa beekaa jetti. Wanni ani isa kanarraa beeku. Wallahi mucaa kana asirratti na daran isin tutti dhiyaata bakka inni dalaguu fi bakka inni jiru kan hundi isinii itti dhiyaata rabbii dunyaa karaa naa dhorku jiba dhiisan. Oiga hin kakatin yoo dabbaan laafi mucummaan sun kun odeen gadda saba kanattiin kaalee galgala mokkana warra bulkaa waa fooloo tiktaakitti godhan isa mucuma sanuu jechuu kanaafi an ijoollee tanaa wajjin sidhata walitti hin qabu ijoollee gubbaa tonaa wata akkam beeku yoo nam tokko miiseen jedhamu kiyyaatti fidde anumaatu mucaa san ajjeesee yoo aadii mucaa san yaan qabaadhe jechuudha si galaami kakanarraaf immoo sabboonti yoo dhimma biraa qabaatte kan Denggadda gaafa firoo isa kan hin finne isin denggadda gaafa waa'ee qeeteenyaa ofii waa'ee abbaa kiyyaa ofii waa'ee haadha kiyyaa gaafa kan isan finne moo hin finne isin. wallahi wabillahi tallahi nuti isma wajjin naasu inne sarobboleeso Gareen kana laal dhage hayyee dhage gareen sun amma sabboonti garee takka ittiin dhiyaatu. Ogda Kangaruu waan keessatti dalagan hin beeku malee Sabboontu ogda kanaaf. kahaatan Gooticha garee ogda takka kanaaf. haatan Goota kiyya ogda kanaaf. Bannaa takka ogda kanaaf. Akkana goon amma. Sabboontuti nama 9,100 kaas ta'a. Waan nama dubbannu kana hunda itti gaafatamummaa guutuu wajjin dubbanna. Ilaa wal loluu dandeessan, wal dhabuu dandeessan, qorrama qabaachuu dandeessan, sun waan biraati. Amma waan naa gootu. Gaafa sii fi inni wal loltan gastii eenyurra seenee eenyu wajjin interview wal godhan. Nama san qaba maqaa naa yoo gooticha ta'e gooticha kallattiin yoo firoomsaa ta'e firoomsaa. Laa if jaalattuu fi dhiisi yoo sabboontuun ni kijibdeette rabbiin biyya hadana nagalchin gaafa sannaaf if jaalattuu wal lolleesi sababa if jaalattuun warra isaanii simpirraa dhoorkaa warra isaanii na barsiisaa jechuu irratti akka feetee fi mucaa kana fidan akka feetee fi mucaa waan ganda kiyyataa ta'eef jecha sii galee Asmarratti bro, goota guutak akka feeteen tammi tammi bira kana. Okay, ogda kanaaf. Asman naaf. Akka feete eenyutu isin fide maal jennee isin fidan? Akka feete dubbadhu. CV eenyu fidanii maaliif isin fidanii eenyu isin fide? Dubbadhu. akka feete hin sodaatini dubbadhu amma wanni kute kute. Qabse guutak.
Isi ko Wana mata kollan da media ratti injirada. Daga ifadu guyya sabontu fi from sa wollole jaani warri nu dhufe okono jolleen Alamuddin makanya kana fara sigalte gooti jarar gefa. Mucaan kun kana mafaada ani garuu beeko hedduu gruppiidhaan fangujaata. Ya obsa ogta kasmaratti gootichi misengala sibil bile mosi barreesse adana bas. La naan barreessine keessaan illee nan dubbisne gina ammoo gruppii keessa wajjaasoine. Gruppii san keessa gootichi ni jira. Ani gruppii san messenger taatee itti saala taateen beeku garuu gruppii san keessatti ani yeroo baay'ee bakka guyyaa san wajjaasoine jechuun maqaa eenyu keessa gruppii san keessa Alamuddin taata Alamuddin Sadaatiin ni jirani. Sabboon tokko tokko Gammeen ni jira ayyii gaafa darban. Gammeen ni jira ayyii gaafa. Alamuddin ni jira. Gammee miti gaafiin kiyya. Akka fete namoota gruppii san keessa jiran ala kaayadate. Anaa fi Alamuddin firoomsaa Lama. Mucaa kana laa gooticha argee nama qaarrin isaantu beekaan hin beeku. Okay, dhimma maaliif gruppii su godhan? Gammeen hin jiru guyyaa sana. Dhimma maaliif gruppii su godhan? Sabboontuudhaa fi firoomsaa wallole. Okay, waa'ee sabboontu su godhan. Sabboontu na gaafatan. Fayyaa ta'e. Gruppii san keessa gammeen seenee moon seen? Gammeen messengeraan fi gruppii keessatti illee nagarree saala keessatti illee nagarree guyyaa sana isaa Hayyee asuma naa dhaabbadhu hayyee teenki wanni an barbaadu qabxiin guddaan kana hayyee dhimma kanaaf tiktook jara kanaa hoo seene gammeen. Ani guyyaa ammaan tana erga mucaan kuni mucaa arsiiti jilaan amma gabbaan ni beektaa mucaa du'a kana arsi beekna malee nuti akka argee ta'e beeknu garuu Khaaliduu fi gosti faamiliitu addaan nu baase guyyaa mucaan du'u kana erga mucaan du'e gastii nama hundaa jala geessanii gammee kana maqaa isaa meeshiin godhanii gastii jala deemaa jiranii malee saniin dura gammee illee namni hedduu beekullee hin jiru namni isallee haasofsiisu hin jiru. Ayyuwa fayyaa naa ta'e yaadate gaafi bireetu naa deebiste gaafi kiyya lammaffaa gammee nama jaamu kana du'a mucaa kanaatiif haa ta'u sababa lola sabboontuutii fi firoomsaatiin gastii eenyufa seenaa ture eenyufa wajjin saayiba bakka tana naa deebise. Ani wannin gammee irraa dhagee Asii seenne laata isaan turufan malee. Okay, Salman gaafatu jira ayyee. Ani wannin gammachuu irraa dhagee isaan gastii irratti isaan biratti hin garree bakka takka illee utuu guruppii keessatti hin garree naafi gammeen kophuma wajjin haasofne guyyaa saniis jechuudha. Maal naan jee akka feetee bara akkana na dhufanii waa'ee sabboontu tanya na gaafatanii manaa minnaan jaan. Khalaas anillee na gaafatanii hin beekuun ji'eenii waan wajjaasoneetiif kutee hin jiin gammeedhaan. Wanni biraa wajjin haasofne. Okay, kanaafuu himanni amma sabboontuun bante ka gootichaa fi Alamuddinii fi gammee wal beekan jechuun soba jechuudha. Sabboontu ragaa isa kanaa nagarree gammaatti. Mee ragaa yoo jiraate. Jechuun mucaa kana jechuudha Alamuddin kanatti gaafatan gammeen itti himee barannee dabdabaan. Okay, asfara naa dhabbatu qoy. Akka Alamuddinii fi. Gooticha naabsi kutak. Gooticha naabsi. Akkamitti naabsi. Yoo wal beekuu baatan akkamitti dhaqanii fidan gaafi bareedaadha. Eessa fidanii eenyu fide maqaa nama tokko natti him sabboontu. Sabboontu. Eenyu gaafachaa jirta sabboontu murraa gaafatu. Sabboontuudha. Sabboontu. Qoy arabaa miti noo. Anamma fakkeenyaaf dhageeffadhu. Qoy Alamuddin qoy dubbii bareeddu fitan bar dubbii fitan bara dubbiin gabaaf dubar naaf sakutak. Alamuddin amma dhageeffadhu dabbaal ammoo waan tokko dabbaal dhageeffadhu. Maal jettan irra deebi'a arabaan naa. Okay, sabboontu janaa soo jira la. Akka feeteeni gruppii keessatti illee gammeen koqoma isaa waa'ee sabboontu keessa gaafatan natti hime malee gruppii keessatti gootichaa fi Alamuddinii fi jinnii fi firoomsaa gammee wajjin taa'u. Sabboontu yoo lubboo kutak. Gara tiktokittiin ammoo tiktok gastii isaa seeneen agarrumaa wajjatti gara kana wajjin. Ati immoo Alamuddin gooticha jinnii fi firoomsaan gammee wajjin akka wal beekan natti himti. Wanna si gaafachaa jiru jara afran amma maqaa isaanii yaamne kana keessaa mana eenyu seene isaa fi eenyu waliin dubbate yoo gruppii ta'e hoo yoo tiktok ta'e hoo isa kana naa kan. Dhagee. Gastii irratti bakka arraba kiyyaatti hin seenne bakka isaan duulaa jiranitti hin seenne garuu bakka ta'anitti wajji jiran. Mana eenyu seene bakkuma san dhahinni manuma san. Waan arraba kiyyaarratti biran dhahine bakka afaan nagaa seen akka obboleessaatti. Akkuma afaan nagaa san manuma eenyuti yaani manuma eenyuti. Mana firoomsaa illee ni dhaqa mana jinnii ni dhaqa. Garuu mana Alamuddin kana waan inni jeti jaalin arginu eenyu ni qaba malee. Okay, asmara naa dhabe. Gooticha kiyya obboleessa kiyya dhimmuma fedheef si biraa dhufu mucaan sun mana keesseen immoo mana keesseen.
wabillahi tallahi mucaan sunis dhufee hinduun nama Gastii jiru from dhufa. Saasibi gastii jiddi. Sabboon lagi ba? Wallahi wallahi Kana kan nagaa fi kana barkan nagaa ta'u osoo Sama na gaafa nagaa san gooticha bira seenee mucaan sun ayya. ta'u osoo isaan nagaa wala dhage wala Gooticha sana beekan. arganne. Dhage gootichaa fi mucaan wal beekan walumaa galatti. Gooticha fi mucaan Wal beekan immoo gastii rakka Naakan ni kaatu bara gaa. dhage gastii rakka inni bira seene hin agarre kunoo gammeen dhufe galcha bibi galcha Mee? kunoo gammeen dhufe. Ayyee gammee takka takka Galcha malee isaan kana Suuta namni hojjaa natti hime isaanii jechuudha. Dhumatti gammee warra kootu kun dhufee jira. Ayyee gammee keenya koo suuta hojjaa sun nabi. Gamni qofa nama nyaa'u. Okay. Gammee ni qulqulleessaa si booda hundi Gastii qabadhu keessa. seen. Rakkoon hin jiru. Hundi keessa mutra irraa qaba. Gammachuu gastii qabadhu seeni. Si ergeetu jira qabadhu. Hono seenee jira jechuun naadis. Okay. Gammee salaam alaikum. Gammee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gammee ni isuma michee kana bora. Isuma. Dabbal kiyya isuma. Gaafa Okay. Gaafa ta'e waqti fudhate. Okay. Isa. Ayyee mutra bora. Ayyee. Okay. Waalaikumsalam Gammee akkam jirta nagaa? Sa gooticha argeetii milkeessaa Khalid jedha. Namni guutuun keessanuu naaf saawwan isin himu akkasumatti obsa. Okay. Dura nagaa wal gaafanna Gammee kiyya anaa feeti. Ani dabbaali akkam jirta? Dabbal kiyya gammee miti akkaawuntiin kiyya malee akkaawuntii kiyya keessa mucaan akkaawuntii naa kanneefi obsaan gammee Ati eenyu? miti. Waan dhufee Ati feetuudha eenyu? waan isin baasuu qabu. Ati eenyu? Ani ibsi shaadan gooticha Ijoollee argeetii isaati? jefa. Ijoollee isaati? Video please. Hunda keessa gadi isin naqa. Ibsishaa ijoollee isaati? Shabakan waan Ni jira sagaleen kee waan obsaaf godhaka. Siin dhaga'u jira afir. Yaada keetillee ni kannattaa. Ibsishaan ijoollee isaati? Obsaan ijoollee Harargee irraa hoo? ijoollee harargeeti jedhi. Ijoollee harargeeti jedhi. Harargee irraa hoo? Amma waa'ee sab dhaggeeffadha. Yaa naasi wajji wal baruu fedha ibsaa kiyya dhiifama naa godhi wal barree kaanee waa hundaa osoo hin rakkoon qabu waluma barraa fin jaa. Ani ibsaan ijoollee harargeeti waan isin mujjira obsaa qabbilee jenna. Yaa okay rakkoon qabu wal barree kaanee isin namni hojjeta. illee akkaawuntii kiyyaan akkaan abba sanatti argamne illee hin beeka. Okay rakkoon jiru ibsaa kiyya. Ibsaa kiyya naa hojjaa seeku takka wal barree kaanee techi boodaa soinaa. Ani guroo doobu ati hoo maqaan kiyya dabbaali ati eenyu siin jaan ijoollee isaati. Okay ibsisaa siin dhaga'u jira. Dabbal. Dhaggeeffadhu. Amma wanni nan dhufee waan biraa osoo hin ta'in akkaawuntii guddaa kiyya kaaniin isin jala ta'e isin hordofaa ture akkaawuntiin kunneen kiyya garuu gammeenaa kanneeti. Waan ati dhufteef osoo hin taane biroo wal barree kaanee waan dhufteef sannaa ibsita maqaa kan keetiif Wantiin isin beekutee kan dhufuullee hin barbaanne isin akkaawuntii mucaa kanaa jala barbaadaa jirtanii suuraa mucaa kanaa. Ibsa oggota akka waan asi gaafadhe biraa jira waan dhufteef natti mucaan akkaawuntii biraa haa qabu qaba akkaawuntii biraa san ijoolleen asirra jirtuun hin Rakkoon hin jiru. akkaawuntii kiyya kana Rakkoon hin jiru ibsa kiyya fuutee kennee wal barra biroo. akkaawuntii ijoollee beektu jira akkaawuntii isaa. Habibi yoo na dhaga'u jiraatte wal barra baabaa kiyya maqaan kee guutuun eenyu eessa dhalatte achi booda waan feete haasoita wal barree kaanee biroo. Maqaan kiyya akkaawuntii kiyyaa ibsishaa aadamii kiyyallee aadamii. Ijoollee isaati gara mul'ataati. Dhagaa'eetaa? Dhaga'uttiin jira guroo moo isaati doogu baddannoodha. La no an gaara mul'ataati miti yani gaara mul'ataati miti ijoollee dadareen. Okay dadar soqaadha.
Dadar ijoollee isaati. Dadar jechuun dadar yantu beekaaree dadar amma gaaraadhaaree baadiyyaadhaa miti. Dadar bakka tam baabaa kiyya. Quxurii meeqa? Magaalaa yoo teessa. Dadar warra isaati ati eessa dhalattu? Dadar magaalaa dhabbalayan kiyya dadar kaan boodan adda baay'ee faan namni beeka yoo jiraatan ol galchaa dadar jechuun magaalaa keessa namni beeku jiraare. Magaalaa keessa bakka tam anuu dadari yaattiin tige dadari niin beeka bakka hundaan beeka dadar bakka tam. Dadar gandaanii umar kana san. Gandaalii Hassan? Gandaalii umar yoo beektan gandaalii umar nama beeku wal galchatin beektu waan taateef sin Okay, dadar gandaalii umar. Hayyee jaalibsaa kiyyaa wal barree jirraa galatoome hangana makkaatti natti himtuu fi akkaawuntiin kunillee kiyyaa miti naan jette. Akkaawuntiin tiktookii keetii maal jaa? Fooloora meeqa qabda? Akkaawuntiin kiyyaan akkaawuntii filshanii waliin qabaa an akkaawuntii tokko kakuma dibdamiitiin qabaa naatu itti kan nagaru maal jaa maqaan isaa akkaawuntii kuma dhibba digdamisan? qabu ji'a osoo guddummaa itti nagalamiin. Habibi, thank you. Maal jaa maqaan isaa akkaawuntii kee kakuma dhibba digdamisan? Ibsisha Adam Jawarri beektan azala barreessaaf gaa'es. Isa saniin dhufuu ni dandeessaa amma? Jala taa'atin isin dabaatan beektan isin namni beeku ni jira. Galatoome. Saniin dhufuu ni dandeessaa? Ibsisha Adamiin dhufuu? Niin danda'a dhufuu ni danda'a. Okay, saniin kottu ayya. Akkaawuntii nama gumaa keessaa maal godhame saniin kottu? Okay, keetiin argadu ayya. Kana saniin na argadu saniin si galcha. Bal. Koy gootichi no gootichi hadaraa rabbi asura na rabbi. Akkaawuntii ibsaa Adamoo gaarii fi na galcha. Ibsaa Adam kana gaba deefatu. Qabdan eega Oromoo jechaa qabdan eega. Anaa galcha sigiree lama. Inni argamu. Ibsaa Adam.